sana baasuu kooti dhugaan jirtu rabbi ka jirti dhiifama gatii isin dubartii taate jechuudha. Ummanni dhiifama gaafadhunnaan dhiifaman jedhe obboleettii keetiin dhiifama aniifati waliin hin jiraanne halaqaan akkanaa gidduu keenya hin jirtu jedhii maqaa qulqulleessi rabbi si qulqulleessa. Maallaqa yoo qabaatte kafali yoo hin qabaanne hin qabu jedhi saba keetti madhu sin ajjeebnu ummanni sirraa haa kafalu. Sabatti feena geessine najjeefamtamu waraanamta. Ilma Oromooti dubbadhu badri kana sirra eegaadha. Imite mube wala wati ko lamu jedhe irratti tumura haa kennu inni badri tumura kennita jecha tumura nama narrabsina jecha tumura waan ta'eefi tumura irratti jetta jechi mubaarak jedhe jecha walii galaati kan ardhaatiifis kan boruutiifis kan fuula duraafis nu ta'a. Ilmi namaa ni dogoggora. Rabbi qofa namni tokko ani dogoggoru sheeka ta'e qeessi ta'e eenyumaa ta'u namni dogoggora hin jiru. Dogoggora ofii san immoo irraa kasirraa'u malee nama jechuun kan irraa sirraa'u malee ani dogoggoru namni jedhu hin jiru. Kan dogoggore Rabbi qofa. Ati jechoota ofirraa ittisuuf jechuu dandeessa. Anis jedhuu danda'a. Eenyummaan jedhuu danda'a. Garuu dubartiin lamaan beektu takka wallaaltuu jedhan. Inni biraa immoo mammaa tokko keessatti maal jedhes fakkaate dubartiin yoo nama duubatti hafte nama dhaqqabdu yoo nama dura tarte karaa hin beektu jedhan. Jecha saniifis itti fayyadamuu dandeettaati. Akkana jedhee afafaajii godhuu ni danda'a yeroodhaaf jechuu dandeessa. Garuu atis isiillee eenyummaan isiin foon keeti atis foon isiiti. Foon jechuun walirraa dhalachuu qofaa miti. Haadha fi abbaa tokkorraa dhalachuu qofaa miti. Sabaan foon waliin ta'an. Lammummaadhaaf foon waliin ta'an. Namummaadhaaf foon walii ta'an. Kana laaluu qabdaati. Obboleettiin tiyya hoo har'a waan akkanaa yoo dalage jechoota kana yoo dogoggore obboleettiin tiyya hoo tarii obboleettii teetuudis ilmi kiyya hoo waan jedhu of duraa fi of duuba madaaluudha ilmi namaa. Mallaqni xiqqoodha. Wallahi an sirraa kafaluu danda'a. An qofti sirraa kafaluu danda'a. Dhiisi waa'ee mallaqaa. Atis nama dalagaatu harkaan miila qabda guutuu qabda rabbi sii kenne riskii fuula durallee sii banuu danda'a nama kafaluu danda'u. Nama kafaluu danda'u. Har'a nama taa'ee dalaguumi nama kaleellee nama gargaaraa ture atillee. Kana waan ta'eefi jechoota akkanaa kanatti fayyadamuun kan kee ani baay'ee ittiin boonsaniin aare kunillee rakkoon qabu ilmi namaa ni jedha irrumaa deebite dogoggora kiyyaa ani yeroodhaaf jedhee ni jira natti obboleettii tiyya dhiifamna haa gootu yoo jette wanni badeen jiru bakka dhumee jira. Inni guddaan irraa deebuudha waan ta'eef boruufis namoonni kenna kan fuula duraafis ol baatanii dhugaa teessan barbaadattan kan dhugaan irra jirtullee kan dhugaa barbaadullee dhugaa qofarratti hundooytanii dhugaan teessanaa barbaadamtu. Kana waan nu laaluu jiru. Yoo dhugaan badde yoo jechi badde maallaqa sirra jiru san caalaa jecha ati dabarsite kanatu rabbi biratti illee wallahi siifin wanni hin taane hin dhokatamu. Maaliif mallee irraa fuuteera jecha dhugaa jirtu dogoggoruu irratti. Kanaaf ati kallattii bareedduu kan obboleettii ta'etillee kan hawaasa jala jiru kanallee kan warra gastii irra taa'ee si dhageeffatellee qabbaneessuudhaaf waan bareeda jettee akka bareedatti deebistee yoo qabaatte kafal yoo qabaatin nuhuu sirraa kafalla. Irra dhaabbannee sirraa kafalla waan ta'eef jechoota bareeduutti deebisii jechuu barbaadetti galatooma. Ayyee badrii kiyyaa kana caalaa wanti nu haasofnu hin jiru dubbadhu. Gara dhiifamaatti seera. Ayyee galatooma isiniin jedha hundi keessanuyyuu ani kana waa'ee dhimma hariiroo kiyyaa fi ka'isii dhugaa rabbi dubbachuudhaaf sodaa namaatiif yookaan immoo sodaa miidiyaatiif waan hin taaneen kakachuun akkuma isin dura kaastan anis nama obboleettis obboleessas yookaan haadhas qabu hubachuu qabdan. Dhugaadha dunyaa jechuun har'a dunyaadha bor aakiraadha. Suuraa yoo taate ani suuraa maaliif na posotameef wanni aaru hin jiru. Mubaarak keessallee si barreessee jira. Haqa baasuudhaaf malee suuraan kiyya maaliif asirratti baha jechuudhaaf yookaan wanni na aarsu hin jiru. Maaliif suuraa namni dhuunfaan posotaa jira garuu karaa malee yoo posotame maqaan namaa yoo nama badee nama aarsa. Kana ta'uudhaaf immoo dhugaa rabbii dubbachuudhaaf anaa fi isiin biyya tokko ka jedhu yookaan ganda tokko yookaan ollaa tokko tahuu qofaa miti. Naannawa tokko aanaa baleetii fi seeruu jechuun jidduu sana aanaan humaan jiran. Jireenya biyyatti wal beeyinaa osoo hin tahin naa fi isiin biyyatti wanni wal beeyinu hin jiru dhugaa dubbachuudhaaf namumaa asitti bilbilaan wal barate. Garuu naannawa walii hin beeyin. Nama dhugaadhaan qoratee wal barate. Jaarsaaf jaartii yookaan nikaa wal godhannee nikaa walirraa qabnaa miti. Akka nama tokkootitti yeroo dheeraaf wajjin turre kontiraata hojjechuu isii
dhugaadha. Ani sin beeka. Isiinis immoo eessa akka hojjettu yeroo duraa kontiraata eessa akka hojjetaa turte eessarraa akka eessatti dhufte kana amma mistira hin baafnu. Ani badii qaba jedhee wanni dhiifama isii gaafatu hin jiru. Mallaqa namni walitti dhufe namni yookaan jaalala waliin dabarse wajjin dabarse mubee namni jaalala wajjin dabarse mallaqaa miti yookaan fedhaan dhuunfaadhaan waan fedhe mallaqa isiin irraa hin qabdu jechuu miti. Mallaqa kanaa miti kanaa oliyyuu na biraa qabaachuu dandeetti. Isiin ka himte kanaa oliyyuu wanni isiin natti baafte yookaan kanaa oliyyuu ta'uu danda'a. Laakiin mallaqa isii hamma isiin jette hin kafalaaf. Birrii isii boru ganama guyyaan boruu qidaamedha. Birrii isii tiraanisfar godhiif. Boruuf dalagaa teetiif sii tola. Nama boru namni illee abdatu, borullee namni si abdata. Atis nama jireenya kee guddaa keessa hulluuquuf deemu, nama Oromoo wajji jiraatu, nama Oromoof jiraatu. Birriin tun xiqqoodha. Kee biraa yoo hin duuta, teetus yaa nyaachisu. Meeqa kamtu biraa du'e? Birrii isii bor ganama harkaa qabda, hin qabda. Yoo asii dhabdellee biyya dalagattee qabda. Birrii isii tiraanisfar godhiiti. Dalagaa ta'e keessa barakaa rabbi si haa kaa'u. Teetumaa si haa nyaachisu. Birrii isii tiraanisfar godhiif. Hagan jala muriitii ni galchaaf jedhi. Waan Oromoo siin jedhe. Galchii birrii isii. Dalagaan Oromoo guddaa sirraa jijjiiramu. Oromoo guddaa sirraa jijjiiramuuf deema. Oromoo guddaa fayyaduuf deemta. Darasanyee nurratti ergaa isirratti ergamoo mubeerratti erga. Mubaarak irratti erga. Mubaarak irratti. Mubaarak illaalu ka waasaappii namaa kanaan duraa torbee tokko muluu dubbisaa ture waasaappii. Irratti ergiiti Mubaarak laalu Mubaarak illaala waan ta'eef mubeerratti ergi. Nullee yoo duraa silaa leera dhaabbanne sitti nama karaa kallattii deebi'aa jirra. Hamucattii dhiifama gaafattuu miti silaa nuhuu nu gaafachuu qabda. Akkamitti tokkoffaa dhugaa biraa qabaa. Sagalee isii kana soddaa keessattuu hin erga jettee san nuhuu sitti rifanne. Nuti amma sanillee si laallu nullee si dhiifne rabbillee si haa dhiisu. Daandii dhugaarra si haa oofu. Dalagaa keerii rabbi si haa kennu. Boruufis sabaaf ta'i malee sabarratti hin ta'in. Sabaaf yaadi malee sabatti yaadin. Yoo nama asirratti bareedaa ulfaadhu siin jedha obboleessoo kalaas abshir okay. Galatoomi. Ani immoo jidduu keessan lamaa jira moo isin lamaan jidduu nama jiru ani. Suuraan ergaan birrii galche kaamoo amma ka. Ela mobile bankiidhaan yoo ergite screenshotii kaaftee Mubaarak irratti ergita. Suuraan inni viidiyoo gaafa qaccee waraqataa dhuftee dabala geesse mul'ut godhamee TikTok irras ka'a warri maxxansan illee yoo jiraatan na waliin kaaftu jechuudha ijoollee koo. Ishii isiin faa sirriitti maxxansitee turtee sadii moo afur maxxansitee abshiriin kaasurin inka akaat ture ka biyyaatu kasi warra si duraatu kaat ture. Yoo barbaadde obboleessi keenya Badruun maallaqa obboleettii keenya deebisee jira jedheen suuraa kee bira taa'ee viidiyoo hojjedha yoo barbaadde. Naa hojjedhu mirga keetti. Ayyee galatoome abbaa biyyaa. Nuu jiraatu arguu qabnaa ulfaadhu akkaawuntii isinitti erga akkaawuntii sanii miti sun hin dalagu. Mubaarakitti ergi Mubaarakitti haa ergatu akkaawuntii Mubaarakitti ergatu. Muhammad sagantaa qabna waan ta'eef Muhammad yoo jiraatte torbata gadi bu'aa isin lamaan gala amma nagaa gala. Ayyee turtii gaarii hundi keessanuu galatooma ulfaadha halkan gaarii. Ulfaadhu. Mubee waggaa 1,000 nuu jiraadhu. Atillee jiraadhu habiibi. Lakkoofsi kee macalashaan isaa meeqa? Umrii isaa meeqa? Seefiin godhadhaa. Badrii.